Tole mata dureen itti aansine ilaallu shookiidha. Shook jechuun maali? Garmalee dhiibbaan dhiigaa gad bu'udha. Shook jedhama. Severe hypotension shook jechuu ni dandeenya. Garuu shook jechuun inadequate supervision. Yoonii fi wanni qaama keessa deema gayaa ta'uu baatte shook jedhaniin. It is inadequate perfusion of body tissue which require rapid treatment to prevent irreversible cell death. Tishuun tun akka guutumaa guututti hin duuneef waan dafanii wal'aanuu barbaada. Qaamni kuni dhangala'aan isa keessa deemu yoo gayaa ta'uu baatte shook jedhaniin. Shook jechuun gabaabatti inadequate tissue perfusion jedhaniin hiikkaasaa. Shookii kana yoo adda qoqqoodne classificationii gurguddaa sadiitti adda ba'a. Hypovolemic shock, cardiogenic fi circulatory or distributive jennee bakka sadiitti adda ba'a. Isaan kana tokko tokko ilaallu. Hypovolemic jechuun dhangala'aan qaama keessaa gad bu'udha. Cardiogenic immoo rakkoo onnee irraa. Circulatory or distributive shockiin dhangala'aan qaama keessa deemu kuni yooniif bakka jijjiirrate. Jalqaba hypovolemic irraa kaafnee ilaalla. Hypovolemic shock jechuun dhangala'aan qabeen dhangala'aa sanii gad bu'uu jechuudha. Hypo jechuun xiqqaa jechuudha. Volemic jechuun qabee. The most common types of shocking gosoota shookii jiran keessa beekamaan isa kana. Any condition that reduce volume in the vascular compartment is result hypovolemic shock. Hypovolemic shocking kun akkamiin dhufa? Haalummaan fedhee kan qabee waan hidda dhiigaa keessa jira. Qabee san parsantii 15 takkaa 20 gad hir'isaa hypovolemic shockiitti. Qabee sila kontentii qaama keessa jiru sun parsantii 20 takkaa 15 wanni gad hir'isaa hypovolemic shock. Hypovolemic jechuun qabeen bakka san duraan jirtu gad bu'uu jechuudha. Kooziin isaa maali? Koozii gurguddaa sadii qaba. Ka'umsisaa. Inni jalqabaa excess blood loss dha. Dhiigni hedduun namarraa yaa'u. Due to trauma. Sababa balaan namarra geesse. Most common isa kana hypovolemic shockii hafitu. Inni biraa GI bleeding dhaan haqqisanii takkaa dhiigni keessa yaa'ee garaa keessatti. Yoo dhiigni hedduun namarraa bahee hypovolemic shockiidhaaf sababa ta'a. Sababni biraa loss of body fluid other than blood. Dhangala'aa biraa kan dhiigan tahin yoo nama keessaa dhume. Dhangala'aan biraa kan dhiigan tahin yeroo jennu dhangala'aa akka bishaanii jira. Qaama keessa jiru. Haqqisaa faadhaan, yaasaa faadhaan nama keessaa dhume. Inni sadaffaadha movement of fluid into other body space. Bakka duraan uumamaan jiru san gadhiisee bakka biraatti yoo jijjiirame dhangala'aan qaama keessa jiru sun osoo hin bahin bakka isaa jijjiirrata. For example, in case of bowel obstruction yeroo marrimaan faan cufaman takkaa peritonitis faa yoo jiraate inflammation of peritoneal cavity faa yoo jiraate dhangala'aan bakka duraan jiran irraa qaama biraatti jijjiirama. Sign and symptom in hypovolemic shock ati jettuun mallattooleen ati ittiin beektu mallattoolee gurguddaa hanga 6 tokko jira. The first one is shallow and rapid respiration. Hargansuudhaatiitu wal jala hafarsa. Hargansuu laaftuu. Shallow jechuun gubbaa irratti hargan akka sareedha. Akka saree fiituu ni hara jechuudha. Gogaan isaa yoo laaltu coldidha. Yoo qabatte ni qabbanaa'a. Ijaan yoo laalte peeliidha ni addaata. Kan waan daraarra facaasanii fakkaata. Moist skinii fa'a. Urkuu fa'aa danda'a. Jiidha fa'aa qabaachuu danda'a. Inni sadaffaadha urine output hin xiqqaachuudha. Hangi fincaanii garmalee gad bu'a. Less than 30 ml per hour. Daqiiqatti ml 30 gad. Jechuun yoo xiqqaate ml
600 gad jira jechuudha. Oligoyuuriyaa keessa jira inni. Inni afuraffaadhaa heemaatookiriitiin gabbu. Heemaatookiriitiin CBC yeroo kan ilaalamu keessaa tokko isaa garmalee gabbu. Inni xumuraa level of consciousnessiin gabbu. Decrease level of consciousness hangi of beekinsa isaa. Orientationiin isaa gabbu. Bakka jiru fa'aa wallaala. Akkamiin manaaj godhan? Hypovolemic shocking. Manaaj godhuudhaaf our major goaliin galmi keenya galma gurguddaa 3 qaba. The major goal in treatment of hypovolemic shocking tokkoffaa restore intravascular blood volume. Hanga qabee dhangala'aa dhiigaa san kan hidda dhiigaa keessa jiru sanii bakka deebisu. Hanga qabee dhiiga sanii bakka deebisu restore godhu. Inni lammaffaadhaa redistribute godhu. Redistribute jechuun akka qaama keessa wal gahu faffacaasu. Qaama keessa waliin gahu. Inni sadaffaadhaa correct underlying cause. Waan jalaa fidu jiru sanii sirreessuudha. Waan jalaa fidu jiru sana osoo hin dhaabin yoo gubbaan itti goote ammas numa kuta. Galmi keenya gurguddaan isa kana. Qabee san deebisu. Waan jalaa rakkootan fidu jiru san wallaanu. Akkamitti tiriit goona? Treatment of hypovolemic shocking inni jalqaba IV fluididha. Dhangala'aa irraa kaa'an. Dhangala'aa karaa itti dhiigaatiin kennuufi. Keessaa'uu ringer lactate RL kennaniif. Keep the patient warm. Itti dhaamota jenne. Gogaan isaa ni qabbanaa'u jenne. Kanaafuu oowwa isaa kana eeguu fi uffatatti uffisu. Monitor vital sign. Vital sign isa hordofu. Encourage and comfort patient. Patientii kana jajjabeessuudhaa fi haala taa'umsa isaa, haala ciisumsa isaa mijjeessuudhaaf. Inni biraa oxygen therapy. Maal qaba jenne? Shallow and rapid breathing qaba waan ta'eef oxygenii kennaniif. Oxygenii san bakka buusuuf. Gosoota shookii keessaa inni lammaffaadhaa cardiogenic shookidha. Cardiogenic sababa onneetiif jechuudha. Inability of heart to pump blood sufficiently to produce cell of body. Onneen dandeettii dhiiga qaamaa barbaachisu raabsuu dadhabuurraa of wallaalinsa dhuftu cardiogenic shock jaaniiti. Inability of heart to pump blood. Onneen dhiiga raabsuu dadhabdee dhiiga seelii qaamaatiif barbaachiftu raabsuu dadhabdee sababa kanarraa namtichi of wallaala. It is the most frequently caused by myocardial infarction. Irra hedduu MI yoo jiraate myocardial infarctioniin maashaan onneedhaa sun yooniif dees ta'e. But also many result from other cardiac disorder. Dhukkuboota takka rakkoolee onneedhaa tani cardiac outputii gabbuuftu hundinuu ni fiddi. Waan silaa onneen darbitu wanni harkaa xiqqeessaa hundinuu ni fiddi. Fakkeenyaaf arrhythmia fa'aa. Disturbance of heart rate and pulmonary embolism somba keessa yoo waa seenanii jiraatan dhiigni kan hin dabarre akka waliin jijjiirree wani dhoorkaa jiraate. Severe valvular heart disease rakkoo valviidhaa cimtuu stenosis takka regurgitation yoo jiraate. Wantoonni cardiac outputiin akka gabbu'u godhan cardiogenic shock fiduu danda'u. Dhukkuboota onnee ta'anii hanga silaa onneen daqiiqaa takka keessatti darbitu akka gad irratu akka xiqqaatu wantoonni godhan cardiogenic shock fidan. Manaajimentiin isaa maali? Manaajimentiin isaa vasopressor. Vasopressor jechuun warreen dhiibbaa san dabalu. And cardiogenic agent cardiac inatrophy warreen jedhaman. Warreen kottoonfannaa san jabeessan warreen akka dopaaminii fa'aa akkasumas warreen akka norepinephrine fa'aa to increase systemic arterial pressure. Dhiibbaa arterii san dabaluudhaaf yeroo dhiibbaan sun dabalte dhiibbaan dhiigaatis ni dabalti. San booda cardiac output dabala boodarra.
Kaayyoon guddaan kaardiyaak outputii sun dabaluudha. Yeroo kaardiyaak outputiin sun dabalee rakkoon sun ni furamti. Sappilimentaal oksijiinii kennuuf. Maaliif hanqina oksijiiniidhaan mudata kaardiyaak outputii yeroo gad xiqqaate? Kontirooliingi chest pain dhukkubbii qomaa qaba. Maaliif? Sababa myocardial infarctioniitiif mudata jenna. Kanaafuu dhukkubbii san to'achuu if hypovolemia is present yoo wajjin jiraate hanqinni dhangala'aa yoo jiraate IV fluidii kennaniif. Dhangala'aa karaa hidda dhiigaatiin kennaniif. Kaardiyoojenik shookiin mallattoolee isiin qabdu keessaa BP'n gabbu'a. Palsiillee waliin gabbu'a. Shookiin biraa immoo BP'n gabbu'eeti palsiin ol qaba. Shookiin sadaffaan saarkulaatorii takka immoo distribuutiif shook jaaniin. Maal jechuudha? Yeroonii fi dhiigni peripheral blood vessel keessa walitti qabame takka bakka duraan jirturra yeroo bakka biraatti jijjiirame. When blood volume is abnormally displaced in vasculature. Yoo bakka jijjiirrate bakka gadhiise hangi qabeen dhiiga sanii yoo achi keessa bakka jijjiirrate. For example, when blood volume is pool in peripheral blood vessel. Iddoo dhiigaa fageenya irra jiru irratti keessa yoo walitti qabame. The displacement of blood volume is cause relative hypovolemia. Dhiigni suni qabeen dhiiga sanii bakka jijjiirrachuuni hangi qabeedhaa akka gad irratu godheeti because not enough blood return to heart. Dhiigni gayaan onneedhatti hin deebi'u. Dhiigni gayaan onneetti hin deebi'u jechuuni boodarra onneen hanga gayaan darbitu. San booda inadequate tissue perfusion dhufa. Kana booda shook jennaan. Inadequate tissue perfusion isa. Circulatory shocking kun gosa qaba. Gosa sadiitu jira. Types of circulatory shocking gosa sadii. Septic shock, neurogenic fi anaphylactic. Isaan kana tokko tokko ilaalla. Septic shock jechuuni most common isa kana gosa circulatory shockii keessaa hedduminaan kan jiru septic shockidha. Yeroo tam dhufa? Occur in septicemia. Septicemia jechuun dura baakteeriimiyaa dhufeeti. Baakteeriyaan dhiiga keessatti eega mul'atee booda baakteeriyaan sun summii gad lakkisa. Septicemia jedhanii. When endotoxin or exotoxin gosoota summiidhaati. Summii baakteeriyaati. Released from certain bacteria in the blood. Baakteeriyaa gariirraa dhiiga keessatti yeroo gad lakkifamu summiin tun yeroo kana septicemia jedhaniini. Kana booda sadarkaa sepsisiidhaa dhaqee shook ta'a. The is most frequently caused by baakteeriyaa shanyii kamiin hedduminaan dhufu. Baakteeriyaan shanyuma lamaa jira gram positiifiidhaa fi negatiivii. Baakteeriyaa lamaan kana keessaa gram positiivii lallaafa. Gram positiivii lallaafaadhaa negatiiviin ammoo jajjaba. Kanaafuu gram negatiiviidhaatiitu summii isaa dhiiga keessa gad lakkisee rakkoo tana fida. Most common gram negative baakteeriyaadha. Gram positiiviidhaa fi negatiiviidha waan kennamuuf illee garagara turtiinsa. Yoo gram positiiv taate torbaan tokko gadi. Gram negatiivii taanaan ammoo torbaan tokko oli. Commonly seen in hospital. Septic shocking kun hedduminaan bakki inni itti mul'atu hospitaalatti. Eenyutu septic shocking qabamuu danda'a? Risk factoriin. Risk factoriin tokko immunosuppression. Namoota immuniitiin isaanii jeeqamu jirtu, gabbu'u jirtu, takkaa dawaatti kennanii dawaalee immuniitii namaa gabbuusuun suppress godhan. Eejiidha inni bira umrii. Umriidhaan extremely old ta'uudhaa fi gabbu'uun illee risk factoriidha. Malnourishment hanqina nyaataa. Hanqina nyaataa yoo qabaatte carraa septic shockii qabaatta. Chronic illness inni bira dhukkuboota ciccimaa yoo qabaatte kan yeroo dheeraa namaa wajjin turan. Invasive procedure. Invasive procedure jechuun procedure akka baqaqsuu fa'aa yeroo dheeraadhaaf irra turan. Namoonni procedure kun godhamee fi yoo teekniikni fayyadame sun sterile ta'uu baate carraa baakteeriyaan sun seenuudhaa
carraa qabaata. Manaajimentiin isaa maali? Manaajimentiin isaa tokko feeluu riippileesmentii dhangala'aa bakka buusuu. Lama broad spectrum antibiotic. Ka'umsi isaa maal jenne baakteeriyaadhaami. Kanaafuu baakteeriyaa dhiiga san keessatti jeesuudhaaf broad spectrum barbaachisa. Warreen gram negatiiviidhaa fi positiivii illee ajjeesu. All invasive procedure must be carried with aseptic technique. Procedure yeroo dheeraa godhamu hundinuu sterile ta'uu qabu. Mala kana fayyadamu. Aseptic technique jechuun mala baakteeriyaa irraa walaba fayyadamu qabu. Gosoota circulatory shockii keessaa inni lammaffaadhaan neurogenic shockidha. Neuro jechuun narvii jechuudha. Result from interference with sympathetic nervous system which help maintain vasomotor tone. Yeroo narviin sila ergaa daddabarsitu tuni jeeqamte. Yeroo kana neurogenic shockiin dhufu. Narviin adda dhaabbatti karatti ergaa narviidhaan. Sympathetic narviin dalagaan isii qaama kana to'achuu mootora qaamaa kana hoogganu. Yoo isiin tun adda citte namtichi of wallaala. Sababni isaa maali? Neurogenic shockii wantoonni fida. Koosiin isaa tokko injury to spinal cord. Spinal cord yoo miidhamte dugda keessa yoo miidhame. Spinal cord kun yoo adda citte ergaan hin dabartu. Shock ta'a. Spinal anesthesia. Inni biraa spinal anesthesia yoo spinal cord keessa hadoochaa godhaniif. Depressant action of drug. Dawaalee nama hadoochan. Gocha dawaadhaa kan nama hadoochu. Yoo sammuu tana hadoochu taate namtichi of wallaala. Inni biraa glucose deficiency dha. Hangina glucoseeti. Glucosiin qaama keessaa yoo dhume namtichi lafti shirjettee ni kufa. Manaajimentiin isaa maali? Manaajimentiin isaa restore sympathetic tone. Narvii san akka duraanitti deebisuudha. By stabilizing spinal cord injury. Yoo spinal cord kan miidhamte taate alignment isaa eeganii akka isii walitti deebitu. Yookaan positioning patient properly after spinal anesthesia. Eegaa spinal anesthesia godhamee booda sirnaan ciibsu. Akkamiin ciibsan? Elevate godhan mataasaa and maintain head of bed at least 30 degree. Mataa sireedhaa digirii 30 ol kaasanii to prevent neurogenic shock. Neurogenic shock in akkam dhufne. When patient receive spinal anesthesia takka epidural anesthesia yeroo inni fudhate positionii godhu. Miila isaa yoo ol qabde nama shock ta'e ni bayyanata. Shockiin dhiiga yoo ol deebifte keessaa kaardiyoojenikii fa'aa nama qabu miilee ol kaafte. Warreen hypovolemic qabus miilee ol kaafte ni fayya. Inni sadaffaadha anaphylactic shockidha. Anaphylactic jechuun sababa lola qaamaati. Lola qaamni lolurraa of wallaalinsa dhuftu. It is caused by allergic reaction. Diddaa takkaammoo lola qaama keetii fi waan alaa seene san jittuu qaamni geggeessee irraa dhufa. Occur rapidly and life threatening. Saffisaan mudatti daftee nama ajjeesu. Anaphylactic shock. Risk factoriin eenyu? Namoonni waan kana mudachuu danda'an. Tokko penicillin sensitivity namoota penicillinii kana hin feene qaamni isaanii. Inni biraa transfusion reactionidha. Yeroo dhiiga kennaniif yoonii fi qaamni namtichaa kan lolu taate transfusion reaction iyyuu mudate. Inni biraa bee stingidha. Yoonii fi kanniifni faansi ciniin iddamu wahiin. Bee jechuun kanniisaa yoo iddamte. Kan biraa teetaanus antitoksiinidha. Tiitii talaallisa. Tiitii wanni allergic testii wanni godhanii fi carraan anaphylactic shock fiduu isaa guddaadha. Manaajimentiin isaa maali? Nama anaphylactic shock seeni wanni jalqaba godhaniif
Administer adrenaline. Adrenaline duwwaa tuqaa 5 IM-dhaan kennuufi. Remove causative agent. Waan itti fidu jira san irraa oofu. Inni bira IV fluid dhangala'aa kennaniif. If patient develop cardiac arrest CPR godha. Yoo namtichi onneen isaa dhaabbattu taate cardiopulmonary resuscitation godhan. Waan shookiidha kana fakkaatti.